Ani waanuma gabaabaan kaasa ka jalqabaa Oromoon waa lama keessa waa tokko filachuu qabaa ka jedhuun kaasa. Sirni kaabaa kuni marsaa hedduudhaafidha kan Oromoo irratti aggaame alaamaa godhatee inni amma sirni bilchiginnaa duguuggaa sanyii bakka garaagaraatti gaggeessee saba Oromoo keessa dhokachuudhaaf sirni kuni sirna abbaa gadaatii sirna Oromoo ijaalameedha jedhanii badii hojjetan kana Oromoo keessa dhoksuuf deeman lakkii nuti waliin taane walitti ufne tokko taane difeensi goona kan jedhu kun yaada dogoggoraati jedhee fudhadha. Ka jalqabaa isaaniyyuu taatee ta'u kanaatiif haala mijeessitu ta'aa jedheen fudhadha. Sirni kuni sirni OPDO, ODP, PP ta'e kuni harreedha jechuudha. Qaamuma dhufu faana fe'amee deema waan ta'eef plus sabboontota Oromoo balleessee namoota identity crisis qaban ka eenyummaa isaanii makaa ta'e kan sabboonummaa isaaniitti eenyummaa isaaniitti hin amanne ka gaaffii bu'uuraa Oromoo jibbani ka sirna Oromoo balaaleffataniin aangoofamee dhumeera. Kana yeroon jedhu fakkeenyaaf wantoota Oromiyaa keessatti ta'u sirna Oromoo irrattis labsii shororkeessummaa labsanii diroonii fakkeenyaaf guyyaa darbe Tigraay rukuta jedhe nama tokkotu du'ee jedhame. Is a fake news, fake fighting jedhee fudhatan akkasii jechuudha. Oromoo garuu bakka tokkotti diroonii tokkotti nama 200-300 fixanii teeknikaalii isaaniyyuu qaama sanaatiif waan hojjetan qabu jedheen fudhata. Gowwoomuu hin qabu. Sirni bilchiginnaa OPDO'n ODP'n akka waliigalaatti diina Oromoo keessatti guddatan waan ta'aniif isaan faana hojjechuunis hin danda'amu. Seenaa gurraacha dhiigaan dibame kan ofitti fudhachuun illee yaada dogoggoraati jedhee fudhata. Absolutely eekeen kaasee warra qabsoo hadhaa gaggeessanitti dirmachuun labsii dirmannaa isaan dabarfachaa jiran faana ta'uudhaan fala barbaadachuun furmaata gahaadhaa jedhee amana. Kanaan ala namoota dhiiga Oromoo irratti hojjetanii qaama biraallee dhiigaan dibanii seenaa gurraacha addunyaa irratti galmaa'ee jiru baatanii deeman Oromoo irratti seenaa gurraacha kana galmeessuun Oromoon baay'ee yaaddoo guddaa keessa gala. Warri Tigraay maaliif addunyaa irratti dhaga'amu kan jetteedhaafi biyya sana bulchaa turan. Isaan dippiloomaasii garaagaraa hojjechaa turan. Ammallee kana hojjechaa jiru. Warri Habashaa immoo dinagdee biyya sanaa, siyaasa biyya sanaa, sirna bulchiinsi biyya sanaa sirna Habashaa. Wal adeemsi isaaniiyyuu Habashaa sanaatti sochoonaa fi sirna Tigraayitiin sochoodhaatu wal difeensa godha malee diinni isaanii waloon Oromoodha. Oromoo keessaa immoo Oromoo warra eenyummaa isaaniitti amanani warra sabboonummaa isaaniitti amanan balleessuudhaaf duubatti hin jedhan. Abiyyi Ahmed irraa kaasee har'a warra bulchaa gandaa hoogganaa faannoo fi hoogganaa Oromoo fakkaatanii socho'aniin kana hubanni ilaaluun barbaachisaadha jedheen yaada. Yeroo kana keessatti humni Oromoo bakka meeqa jira? Diinni Oromoo keessoo fi alatu jira. Isa keessoo akkamitti ofirraa ittisna? Alaati immoo akka sabaatti yoo xiyyeeffatanii nutti dhufan maal gochuu qabna? Kanaafuu amma yeroo baay'ee kaabarraatii haleellaan adda addaa cabinsi Oromoo yeroo sana kallattiidhaan nutti dhufu wal ta'anii faa dhufaniitu erga aangoo qabatanii abaawaa rukuchaa turanii yeroo chaartara keessaa baa'uun bahee seenaan akkasii kun akka nutti hin deebine. Isuma dhiyoo bara 2018 illee faffaceensa akka uumame wanti sun akka dhufneef akkamitti of qopheessuu qabna? Humna kana dura akkamitti dhaabbachuu qabna? Oromiyaan akkamitti baraaramuu qaba? Lolli kun harkifamee dhufee dirree Oromiyaa irratti yoo gaggeeffama ta'e calleesnee yoo ilaalle akka sabaatti maal ta'uuf deemna? Walumaa gala mootummaa abbaan barbaade fi mootummaa kana erga kuffisee booda akka haaraatti immoo kan nu lolan lola haaraa kaasnaadha. Waan abbaan barbaade dhufee haa ta'u Oromiyaa isaa seenanii hin eegna gaafa Oromiyaa seenan isaan faana immoo lola haaraa jalqabna wayidha. Ani akka nu badhettidha dogoggora ta'uu mala. Kanaafuu warri biyya keessa jirtan nageenya keessaniif illee sirrii kan hin taane of eeggannoodhaan haasaa rakkoo hin qabu. Nuti wanta nu mijateef yookiin osoo hin ta'in yookaan yeroo arganne osoo hin ta'in hundi keenyayyuu nu mijatee osoo hin ta'in dirqamadha inni kun. Dirqama Oromummaadha. Waan nuti dhufu immoo hin ilaalla. Namni isa kam wayya jedhee gar tokko goree humna tokko jabeeffannee humna ofirraa ittisuun dirqamadha jechuudha.
wantin jechuun fedhu sirni waltaanee wanta jedhu irratti waliin galu. Sirni amma biyya bushaa jiru sirna Oromoodha. Eenyutu Oromoo sakamtu filatee aangootti isa ol baase sirna Oromoo sakamiin ijaaraa jira. Sirni Abiyyi sirna Oromoo sakamiin ijaare eessaan ga'e sirna Oromoo Abiyyi ijaare sirna maal jedhamudha. Yoo beektanii natti maa warras keessa jirtan tokko isa kanadha. Inni biraanii sirni Abiyyi ijaaraa jiru sirna Abisiiniyaadha. Sirna Abisiiniyaa ijaaraa jira warra Abashaatu wal ijaaree dhufaa jira. Lamaan isaaniiyyuu tokkuma jechuudha ija mirgaa fi ija bitaati sii galee lamaan isaaniiyyuu diina Oromooti. Sirni Abiyyi illee diina Oromooti sirni jarri wal ijaartee dhuftee achiin dhufteettanillee sirnuma Abisiiniyaati sii galee. Kaayyoo fageenya isaanii tokkumadha jechuudha. Waltaaneetu lollanni jedhamu abadan. Inni biddeen abjuuti. Sigalee sirna sin fakkaanne faana akkamittiin waltaate lolta sirna Oromoof diina ta'e sirna dargaggeessa Oromoo diineffatu sirna beekaa Oromoo xiqqaaf guddaa Oromoo diineffatu wajjinitu diina samaallaataatu dhufaa jira itti wajjin waltaate lolta yoo ta'e sanasitu beekaa jechuudha. Sanasintu beeka warra haasoftan. Sirni Abiyyi ijaaraa sirna Oromoo miti. Oromoo afaan Oromoo naftanyoota sirna Habashoota warra ijaaran warra afaan Oromoo dubbatantu aangoorra jira. Yoo wal ijaaranii dhufanii sirnicha fuudhanii fooyyessanii iyyuu biyya sana bushuu danda'u yaadan. Sigalee Oromoof wanti dhufan tokko hin jiru. Sun kijiba jechuudha. Sigalee kijiba miidiyaa kanarraa haasaamudha malee wal ijaaranii dhufaniitu Oromoo rukutuu Oromoo achiin baasu Oromoo asiin baasu. Oromoon saba kamiin olis miti saba kamiin gadis miti. Oromoon akka inni miidhamaa jiru namoonni hundumtu beeka. Garuu mootummaa Oromoo achi keessaa baasu ni jedhamu siyaasattiin dargaggeessa Oromoo abiddatti naqanidha. Tokko isa kanadha. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n akka deeggartuu waraanichaatti yoo dhuguma Abiyyi abbaan fedhe unkaan Eertiraa Shaabiyaaf maarree miti maaliif Masriidhaa dhufanii loliin nuni ilaallatu jechuudha siigalee sirnichi sirna Habashaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna Abisiiniyaa kana lolaa jira. Nama dhuunfaa lolaan jiru Abiyyi lolaan jiru Shimallisiin yookaan Adaanechi lolaan jiru sirna isaan gadi dhaabanii ijaaraa jiran lolaa jira. Sirnicha loluuf immoo yoomiyyuu caalaa xiiqeffatee garaasaa kutatee mudhiisaa jabeeffatee gara fuula duraatti aga danda'ame deemuu qaba. Siyaasa WBO'n irra jiru kana daandii waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru dargaggeessi borbiyyi koo hin weeraramin Oromiyaan dachee dhiigaa hin ta'in sabni biraa dhufe na weerarin jedhu yoo jiraate deemee waraana bilisummaa Oromoo WBO'tti dabalatee loluu danda'a. Kanaachi waraanni bilisummaa Oromoo biltsiginnaatti dabalatee Eertiraa lolee maalidha isaanii Tigree lolee fannoo lolu hin jiru jechuudha. Biddeen abjuuti sun. Tole waltaanee lollaarraa borbiyyi kee weeraramaa jira. Dacheen kee weeraramaa jira. Saba kee irratti miidhaatu dhufaa jira. Sirni hamma biyya bushaa jiru sirna siif ta'u miti dhiigatti lolaastee lafeetti cabsitee sigalee dhiigatti lolaastee lafeetti cabsiteetu dhiibamte deebitee ammasii aarsaa addaa kaffalte waan ta'eef biyya kee eeggachuuf waraana bilisummaa Oromootti dabalamiiti lolchiisiiti xiiqeffadhuuti dhaabbadhu wanta ta'aa jiru kana hilaali jechuun irra filatamaadha jechuudha. Kanaachi mootummaa Oromoo dubbatu mootummaa minaamin Ingilizii dubbatu minaamin waan akkasiin jiru jechuudha sigalee. Fedhu maaliif Abiyyi gabbaasanii abiddatti hin gabsiin nun ilaallatu nu yaani. Nun ilaallatu sirna Abashaadha. Abashaatu biyya bushaa jira sirna moodela Mililikiin gorada namticha gaafa hangootti ol ba'es maalidha moodalli kee jedhamu Mililikiin ni fakkeenya fudhadha nama jedhu ati kottuuti waraana waltaanee lollaa yoo dhufan Oromoo ajjeesu yoo dhufan Oromoo saama Oromoon irrallee saamamaa jira. Oromoon irrallee ajjeefamaa jira. Oromoon irrallee qeesaarratti kabajaa dhabaa jira. Ati Oromoo irrallee bu'aa jirti jechuudha. Sirna Tigree sana yoo wayya ture siigalee yoo garbummaa ta'e yoo waliin garboomne jettanii teenyee sirna Tigrootaa fi eessadha isaan Eertiraa fi Habashaa sana teenyee ilaalla sirna Abiyyi irra sirna isaanii wayya. Ormummaa isaa beenneetu jala bullaa jechuudha yoo isaan nu mo'atan. Kanaachi wanti miidiyaa kanarratti deebamu siyaasa biltsiginnaati. Duulana kottuu na gargaarii ekeleetu ekelee ta'ee dhufee si cabsaa jira. Ekeleetu ekelee ta'ee dhufee si saamuuf jedha. Si ajjeesaa mootummaa Oromooti. Oromoo mootummaa hin qabu. Oromoon mootummaa hin qabu. Oromoon mootummaa hin filanne. Filatee iddoo sana hin kaanne. Kana dargaggeessi Oromoo sabni Oromoo kamiyyuu beekuu qaba gadi jabeeffatee xiiqeffachuu qaba.
borimmo walte dhufe yo dhiiga kee dhangalaasate dachee kee irratti sitti roorrisa yoo ta'e dachee kee goolessa yoo ta'e hayyee dargaggeessi Oromoo waraana raayyaa ittisa biyyaa humna addaa Oromiyaa fi maarree keessa jirtan waltaa waraana bilisummaa Oromoo wajjinii walitti hidhadhaati mudhii keessan jabeeffadhaati Oromiyaa akka Oromootti biyya Oromiyaa jedhamtu defend gochuu fi mudhii keessan hidhadhaa waraanicha duukaa dhaabbadhaadha dhaamsi keenyaa jechuudha.